Waaw, har'a maashina bilbila irra kaawwatan sirreessee bilbila kiyya irra kaa'adhee jira. Har'a harkaan qabachuun hin jiru bilbila jechuudha. Asiin dura hanga yuutuubii bane kana bilbila kiyya harka kiyyaan qabee harka tokkoon dalagaa harka tokkoon viidiyoo of waraabaa. Amma maashina bilbila irra kaa'atan kanarra kaawwadhee waraabuu jalqabee jira. Viidiyoon jalqabaa ani gadi isinii dhiisee yeroo biyya keenya gallu meeshaa yuutuubiif nu barbaachisu jedhee ittiin viidiyoo isaa waraabee gadi isiniif dhiisee ittiin jira. Amma ammoo bilbila kiyya irra kaa'ee itti fayyadamaa ittiin jira. Egaa hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko namatti tola. Ifaan isaa ifaa kan caala sirrii ifaayyuu jechuudha. Yeroo viidiyoo of waraabnu ifaa isaa ibsinee viidiyoo kenna haala bareedan of waraabuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon kenna hin dukkanaa hundoom sirrii ifaayyuu jechuudha. Har'a kun harka kiyya uummata akka harkaan qabu jechuudha. Bilbila isarra kaa'ee waraabaa jira. Asiin dura garuu harka tokko waraabaa ture akkuma isiniin jedhe. Alhamdulillahi bitaadha wallahi baay'ee tokko bareeda. Keessumaa yeroo biyya keenya gallu namni kaameeraa maaliiduu ta'uu waan hin jirree fi olii gadillee babbaanee waraabuun yoo nutti hin mijoofne manuma keenya keessa teennee ittiin viidiyoo kenna bilbila irra kaa'anii of waraabuu dandeenya. Bitaadha hedduu tokko namatti tola baay'ee bareeda. Gatiin sallee gatii bareeda bitaadha keessumaa yeroo yuutuubara taatanii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Manuma keenya keessatti ganaa namaan kaameeraa maalii naa ta'a viidiyoo naa qaba bilbila naa qaba jennee nama kadhachuurra ofii keenyaa fayyadamna yeroo gadi baane qofa harka keenya waraabbannaa jechuudha. Keessumayyuu biyya keenya keessatti magaalaa guguddittii keessa deemanii viidiyoo waraabuun baay'ee namatti hin tolu. Kanaafi manuma keenya keessa teennee waan tokko tokko waraabnee galleetiin viidiyoo irraa dubbataa waraabuu dandeenya jechuudha. Isa kanarra kaawwannee har'a isarra kaa'adhee firii ta'eetiin haasaa jira. Akkasuma maayikillee isinitti agarsiisa. Maayikii yuutuubillee biteetiin jira. Akka sagalee ittiin of waraabanii jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuun daganne hundumti keessan amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyya nageenya kiyya qilleensarraan isin haa qaqqabu. Har'a akkasuma maayikii bitee maashina bilbila irra kaawwatan bitee bilbila kiyya irra kaa'adhee har'a firii ta'eetiin harka lamaaniinuu waa hojjetaatiin viidiyoo waraabaatiin jira. Yeroo jalqabaatiif jechuudha. Hanga ammaa harka tokkoon waraabaa waan tureef har'a ammoo maashina irra kaa'adhee bilbila kiyya ofii kiyya harka lamaan waan barbaade dalageetiin viidiyoo waraabaa jira. Akkasuma maayikillee haala kanaan itti fayyadamaa jira. Asiin dura maayikii malee hojjetaa ture viidiyoo amma ammoo maayikii bitee jira. Alhamdulillahi isinillee bitadha. Maayikii fi maashinii bilbila irra kaawwatan kun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Kaameeraa fi laaptooppii bitullee baannu waan akkana kana maayikii waan akka bilbila irra kaawwatanii kana baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Rakkoon qabu kaameeraa yoo bituu baannellee bilbiluma keenyanii bilbila bareeda bitneetiin bilbiluma keenyan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kuni kartoonii maayikiiti jechuudha. Akkasuma chaarjarii qabdi. Chaarjarii isa kana jechuudha. Keessa baasee isinitti agarsiisa. Kun chaarjariin isaa xiqqishuu baay'ee xiqqishuudha. Chaarjarii isaatti chaarjessinee jennaan saniin booda inni kun ka bilbila sakkaanu bilbila sakkaaniitiin itti fayyadamna. Orroon bitattanii beeytanii jechuudha. Orroota haaraa akka kiyya reefuu yuutuubii banatu kan yuutuubiif haarawaa ta'e inni kun immoo maashina rifeensa dubartiiti. Viidiyoo maashina rifeensaa yeroo lammaffaa gadi isin dhiisarra hin jira. Maashinni kun maashina dubartiiti kan rifeensa harkaa ittiin haaddatan rifeensa lukaa ittiin haaddatan maashinni kun kan dubartiiti. Maashina kan rifeensa sun wajjin kan isinitti argisiisan immoo viidiyoo awwalaatitti inni xiqqaan sun kan dhiiraati. Inni kun immoo kan dubartiiti. Dubartii dhiirillee abbaan manaa fi haati manallee itti fayyadame rakkoo hin qabu jechuudha xiqqaasanii. Inni kun garuu kan dubartii qofaa jechuudha. Kan amma isin agarsiisaa jiru kuni baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Saffisaanii rifeensa keenya yeroo maraa qulqulleeffachuuf baay'ee tokko nutti tola. Rifeensa keenya dafnee qulqulleeffachuuf sa'aatii nurraa hin gubu jechuudha. Kanaafuu maashinni kunillee gatiin isaa baay'ee rakasaa bitadha. Baay'ee tokko waggaa dheeraaf nu fayyada jechuudha. Kun akkuma isin irraa argitan waa afur qaba.
waa afuriin itti fayyadamuu dandeenya takka chaarjessine jennaan yeroo hedduuf nu fayyada jechuudha chaarjessine yoo kaawwanne akkasuma bakka feene yoo deemne shaantaa keenya keessa kaa'annee itti fayyadamuu dandeenya akkasuma ka funyaan illee ni qabaa jechuudha inni illee ka funyaan qulqulleessan illee ka rifeensa illee waa hedduu qabaa jechuudha maashiniin kun baay'ee bareedaan hedduu tokko natti toleetiin jira meeshaan akkanaa kuni ka yoomillee nun gaabbisiisne jechuu yoo bitannellee osoo bituu baay'ee kan hin jenne jechuu gaafa biyya keenyallee galle ka yoomuu ittiin gaabbine ka yoomuu itti gammannu jechuudha rifeensa keenya qulqulleeffachuun immoo dirqama keenna jechuudha kanaaf maashiniin kun saffisaan qulqulleessa kanaaf maashiniin kun illee bareeda warroon bitachuu barbaadan bitadhaa isin hunduu ni beeytanii hin beeytanii jechuu kiyyaa miti namni haarawaa biyyarraa dhufu kan hin beekne baay'eetu jira jechuudha maashinni kun baay'eetiin bareeda kunoo kaartoonii keessaa baasee isa kana fakkaataa jechuudha chaarjarii isaa wajjin nama chaarjessee fuul godheetiniin shaantaa keessa kaa'uufi jechuudha chaarjesseetiniin jira kalas yeroo haarawaa bittan maashina kana ta'e bilbila ta'e maashina ammallee ka chaarjii maali maqaan isaa power bankii tanillee nama viidiyoo isaa suuraa isaa isinitti agarsiisne amma shaantaa keessa jira power bank illee bitadhaati isa kanallee bilbila illee yeroo haarawaa bittan biyaan sa'a 3 chaarjera tursiisuu qabdanii maaliifi yeroo haarawaa bittan yoo sa'a 3 chaarjeran tursiisin dafeetiniin chaarjii fixataa yoo amma akkuma bitan karan sa'a 3 chaarjera kaayan immoo yeroo dheeraaf chaarjiin keessa turuu danda'a jechuudha kanaaf maashina power bankii ta'e maashina mataan haddatan kana ta'e bilbila ta'e akkuma haarawaa bittaniin sa'a 3 chaarjera tursiisaa jechuudha saniin booda chaarjii isaa sa'a 3 tursiistanii saniin booda shaantaa keessan kaayattanii gaafa biyya keenyatti gallee suuta jennee chaarjessina jechuudha kanaaf waan bitee viidiyoo isiniif qoodee egaa hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko namatti tola waan baay'ee tokko namatti toluudha sirreeffachuudha akkasuma wantoota hedduu bitee bakka viidiyoo isinitti dheeressuu waan hin barbaanneef amma maashinni kun yeroo viidiyoon isaa baay'ee tokko ifaa viidiyoon isaa yeroo gosoota garaagaraa qaba bakka viidiyoon sirriitti ifaayyuu jechuudha kan duraanii caalaa sirrii ifaayyuu jechuudha maabiraatii caalaa sirrii ifaayyuu hunda'uumi mi'aan amma riimootii isaatiin banee sirriitti agarsiisa sirriitti ifaa waaw baay'ee tokko namatti tola maashaallah ifaan isaa sirriitti ifaa jechuudha kun akkuma sirraa argitan kana inni kun bifa adiidha waaw maashaallah ani hedduu natti toleetiin jira kadro video duraatti ifamu kanatu sirriitti ifaa jechuudha indoo maabiraatii yuudhaamsanii yeroo ibsan sirriitti ifaa jechuudha maabiraatii caalaa sirriitti ifaa jechuudha yeroo viidiyoo hojjennu ibsadeetiniin hojjechuu dandeenya warroonni haarawaa taatan bitadha warroonni duraanii hin beeytanii waa maraa bitattanii ni beeytanii jechuudha like share godha bira taraa jechuudha tarii ka warroonni asiin dura bitattan warroonni beeytan kana nama hin beeyne jira jechuun ni mala namoonni tokko kan hin beeyne ni jira jechuudha haarawni ka reefuu yuutuubii banatu ka YouTube yoo akkami banannaa haarawaa ganaa baratu ni jira jechuudha ati waa hunda beeyteef namni hundi waa beeka miti anillee yeroo awwala jalqabu YouTube banu maal akka YouTube barbaachisu hin beeku jechuudha fakkeessuuf akka abbadu osoo hin taane waan beekan namarraa qooduun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha awaaqidha hundu takka jennee lama jennee barannee as geenne jechuudha akkasuma maal akka barbaachisu hin beeknu jechuudha awwala YouTube yoo akkami akka banatan hin beeknu sana achi laallee yeroo hedduu laallee eegasii banannee eegasii maal akka YouTube barbaachisu waa hunda suutan barannee jechuudha akkasuma haarawaa banatanillee baratanii maayikii waan isaan barbaachisu bitatanii itti haa fayyadamu tarii namoonni YouTube banatu hin beekne haarofni dandeettii ogummaa garaagaraa qabaatu malaa jechuudha kan dandeettii ogummaa garaagaraa qabaate YouTubein banatiin baay'ee jira ogummaa ofii san YouTube banate itti haa fayyadamu jechuudha akkasuma namoonni YouTube channel kiyya hordoftan hundi keessanuu wal jajjabeessaa subscribe walii godhaa wal guddisaa jechuudha ani ofuma bicha hin jaaladhu jechuudha isin hundi keessanuu hin jaaladha hordoftoota kiyya hundumti keessanuu
isin jaaladha jechuudha hordoftoota kiyya maaliif na jaalattanii viidiyoo kiyya subscribe gootanii like share gootanii hordoftanii commentii barreessitanii warroonni yaada gaarii na barreessitan hedduu isaan galatooma harka keessan fayyaa argatu warra subscribe gootanii haamilee naaf taatanii naaf jajjabeessitan ufillee akkasuma wal subscribe wal godhaa warroonni commentii kee jala barreessitan hordoftoota kiyya hedduu tokko naaf galatooma galata keessan hangana jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha galatooma galan keessan dachaa haa ta'u galata keessan rabbi haa kafalu ani kafalee hin danda'u jechuudha fi warroota YouTube channel kee jala jiru hundayyuu hundi isaa mataan subscribe isaa deebisuuf yaalaa jechuudha akkasuma isinillee subscribe waliif godhaa ana bicha guddisuu osoo hin taane walillee guddisaa walumaan guddannaa isiniin jedha eegaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatooma haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bye bye bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima